Oggaa afuritti filannoon yeroo dhiyaate xiyyeeffannoon dorgommii pireezidaantummaa United States kutaawwan biyyattii swing state jedhaman irratti ta'a. Kutaaleen baay'inaan kana yeroo hundumaa paartii tokko deeggaran. Dirreewwan falmii sagalee kun garuu adda karaa ta'een paartiin isaanii filannoo waan jijjiiramuuf yeroo baay'ee eenyu akka White House injifatu murteessuu danda'an. Kutaawwan United States kun duula filannoo siyaasaa cimaa maallaqa baay'ee baasanii fi filattoonni isaanii filannoo kanarratti dhiibbaa guddaa qabani. Garuu waan swing state kun akkamitti hojjeta? Kutaaleen United States baay'een hookan diimaa Republikaanii hookan immoo cuquliisa Dimokiraatota waan ta'aniif filannoon isaanii dorgommii hin qabu. Swing state keessatti garuu bu'aan filannoo gara lamaanuu deemuu danda'a. Kaadhimamaan tokko pireezidaantummaa mo'achuudhaaf sagalee Electoral College jedhamu 538 keessaa 270 barbaada. Kutaaleen swing state jedhaman kun sagalee murteessaa ta'e agargamsiisaniit kaadhimamaan ulaagaa kana akka barbaadu taasisan. Filannoo bara 2024 ambaranaa kanarratti kutaaleen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania fi Wisconsin kutaalee ijoo ta'ani. Eenyu masaraa mootummaa United States White House akka seenu isaantu furtuu harkaa qaba. Walumaagala kutaaleen kun sagalee Electoral College 93 qaban. Sagaleen kun gara Dimokiraatotaa yookaan immoo Ripablikaanotaa deemuu danda'a. Kutaaleen biyyaa kun filannoowwan Ripablikaanotaa fi Dimokiraatotaa hedduutti walitti dhiyoo ta'e waan qabaniif sagalee xinnoodhaan bu'aan yookaan immoo bayin filannoo gara tokko akka caalu godhan. Jijjiiramni dimoogiraafii akkasumas immoo laalchi dorgommii magaalaa fi baadiyyaa hedduutti mul'atu bu'aan isaa dura akka hin tilmaamamne godha. Jijjiiramumti xinnoon ishii bayin filannoo kutaasanii jijjiirame yookaan Kamala Harris yookaan immoo Donald Trump akka mo'an godhuu danda'a. Waan akkanaa immoo kanaan dura ta'ee agarreerra. Bara 2016 Trump kutaa Pennsylvania maarjinii yookaan immoo handhaara persentii duwwaa tuqaa 7 ta'een moohee sagalee Electoral College 20 fi pireezidaantummaa argate. Achumaanis waggoota 4 booda Joe Biden persentii 1.2 mo'uudhaan White House gale. Baruma san Biden kutaa Georgiaatti sagalee xinnoo taate 12,000 caaleeti. Kuticha diimadhaa gara cuquliisatti jijjiire. Sunis waggaa 30 keessatti yeroo duraatiif Dimokiraatonni achitti moohuu agarsiise. Waan swing state kun keessatti ta'u tilmaamuun hin danda'amu, hin ulfaata. Filannoo bara 2024 keessatti garuu dhiibbaan isaanii bu'aa filannoo irratti qabaachuudhaaf deemu guddaadha. Kutaawwan kana keessatti sagaleen takkallee gatii guddaa qabdi.